Yaa lafaate hojii keenya. Argite jaarti dantee baaftee ergite harree garaacha harree liqimsite kana baadhattee siree gubbaa ciifta. Itti as geessi jechuudhaafi itti ati namatti achi geessuu danda'u miti ala baatee itti geeffattee galti jaartiin tante. Eessaarii garaachis dhoogeessaan itti achi geessita gara itti achi geessituu hin qabdu. Abbaa eebeluu kiyyaa itti dabali jechuudha itti dabaluu hin dandeettu bakka ati hanqifte ala baatee gaafa miizee eebeluudhaatti geeffattee galti jechuudha ala baatee sirraa. Magan. Akkasi. Kanaaf siin jedhe. Wallahi kanaaf siin jedhe. Kanaaf isin jedhe gab godhattanii amma warroon ijaartii teessan ergiftan faati jechuudha. Torbee tokko guutuu bulii 15 guutuu isin miizee mahadhallee shaakalanii hin dhumu. Kabar gaafa sargii sanuyyuu gizee inni sirba ofii yookaan sirba wallagga bananii yookaan sirba arsii bananii miti gizee inni luka waliin dha'u isin amma maal gooti gizee silaa mataa raasanitti isin kana harka dhufti. Garuu sa'aatiin wannoo sanii sa'aatii mataa raasanii fakkeenya sirba aadaa arsii keessatti gizee harkaan sirbiitutu jira gizee mataa raaftutu jira jechuudha. Kan kutaa kamiitu akkasi kan jimmaallee jechuudha. Gizee dalgatti gizee onnatti qabde gizee akkanatti taphatti qabde aadaa jimma. Gizee kana maal gooti isin kabiraa taphatte maaliif shaakala irra hin jirtu kan obboleessa kiyya. Warri amma garagara fiigan kunniin gaafa sargiidha shaakalli isaan torbee tokkorra turan shaakala biraati. Shaakala wal sukuumu shaakala roomaantikiidha. Shaakala biraadha turan. Bakka shaakala san hin dhanne. Osoo bakka shaakala san dhaqan hin maaltu garagara isaan fiisis. Torbee tokko guutuu muuziqaa qabnaa baasuuf torbee tokko guutuu shaakaltan inshaallah naalatuun laaleetti. Muuziqaa kamsii baasuuf isin jaartii tante torbee tokko guutuu si shaakalti yaa bukkicha. Badaka isin si fuute jechuudha. Isin si fuudhe. Isin si fuute yennaan si ottee argite mana si keette paantii argite baafattee mana si keette si bira baateetiin bultee si galte shaakala sargee ebeluuti jette yaa badaka mataa distii kamataa moqorqoraadha. Hoolaa baddee biyyaa baate jechuudha. Hoolaa daangaa qaxxaamurtee biyyaa baate. Hoolaa osoo marga dheedduu qoree qochuu biyyaa baate jechuudha. Ati akkasi. Hoolaa jechuudha. Ati hoolaa osoo marga dheedduu qoree qochuu biyyaa baate jechuudha. Odoo san ta'uu baatte jaartii san ta'een ergiftu. Abbaan kan kee kaatee abbaan kiyya gowwaadha jettu farda baaseen ergisu. Abbaan kenna abbootiin teenne barumsaan qabanii. Barumsiin jiru qubaan farramaa turan warra qubaan farramu santu si caala. Farda ofii baasanii ergisan abbaa arganitti. Ergisee ka'ee jala laala farda ofii. Sangaa ofii ergisanii kanii jala laalan. Ati jaartii tante ergiftee kaatee yaa dayyuusticha. Dayyuusticha jechuun dayyuusticha qixxaan bichaan afaan bantu jechuudha. Buddeenni bichaan afaan banu. Buddeenni bichaan dayyuusticha buddeenni bichaan afaan banu jechuudha. Yaa ottee sireerra ciiftu jechuudha. Argite ashaangulliitti bifa namaatiif hafuura namaatiin afuufamee sireerra taa'u. Akkasii jechuudha. Hangamee kana godhattu ati tasargii godhattu. Barama beeratana wanni akka harmi keessa darra'u qalbiin teessan akkana rarraati. Akkanatti ilaali. Harmi keessan akkana rarraami qalbiin teessanis akkasii rarraati beera biyya arabaa jirtan ta'a. Dhiifa manaa godhaati. Harka qalbiin teessa rarraatu harmi kan keessa rarra'a. Yoo xiqqaate doolaaratti yoo deebisne doolaara Itoophiyaa 200,000 gati addaraasha tokkoon kireessitu ati. 200,000 gati. Durriyyee nyaachisuudhaaf. Illiki hiriyyaan tiyya sargii godhatte illiki yaada yuusitti haadha tamte tamtu jiraa si nyaataa rakan obboleessa kan kee kamtu jiraa si nyaataa obboleessi tamte tamtu jiraa si nyaataa jira meera kim obboleessa kan kee kamtu jiraa si nyaataa obboleessi tamte tamtu jiraa si nyaataa hiriyyaa tamte tamtu jiraa si nyaataa eenyu kan keetitu sargii kana keessa dhaabatee seeraan si ilaalee seeraan si galchee seeraan si nyaatee galaa jira achi deemteetiin daakuu madaabara tokkicha ofii dhooftee achi teettee nutti fuudhaa ooltaniif. Bukoo kana madaabara tokkicha guutuu ofii galabatte. Ofii maqaan mushurra sanii ija gadi qabatte. Gubatanii biraadha faate waan siin galle jira. Dhugaa bakka kana waan siin galle jira. Sargi jedhanii birrii guurratanii. Warri wal fuudhu takka miidhama. Taa'eetu walaala taa'e. Achi wanti isaanii nyaansantu miidhama. TikTok ofii dhibba laayivii mushurraadha. Subhanallah. Waan qarbii kana dhiibdee baate fakkaatti akkasitti kun goojjame nama nyaachuudha. Dammi fuulli kun walitti garagalee gaafa guyyaa 3 gizee laaltanii jettan distii marqaata hunda kaanii shindhaan itti ka'e fakkaata fuulli. Dampasanii mikiyaajisanii warri ga'e jechuudha wal bilcheesse. La ilaha illallah.
Maaltu balaa kana hundaasi ga'e? Mallaquma keessanii cinqaa fuudhanii ofirraa hartan. Gaafa kan torbee takka waa hanga waa mushurrinnatiin sun dhumattuuf torbee takka waa wal korkaasanii qaraayyuu warra waggaa sadii wal korkaasee wal fuudhaaba. Waggaa sadii guutuu korkaasee ka'ee waggaa sadii guutuu korkaasee ka'ee eega paawulii fixatanii jaalala fixatanii mooraalii man qabanii bar mee ilaalame mooraalii mushurraa waan jedhamtu irra hin jirtu. Isa lelaala isiin lelaala mooraalii hin qaban. Akkana gaddaladda taa'e. Qubaayyuun qabu isin bira jiraachuu. Ta bilcheessee jedhe fidee bara. Waggaa sadii guutuu nyaatee ta bilcheessee ofii jibbaatte tana jechuudha. Ta caccabdee siree bu'uu dadhabde tana beellootti godhee azaa godha fidee onnoo keessa fidee jaakuran baaqaleessa. Akkana olii gallaadha akkanatti. Akka nama oorruu boqqolloo keessa yookaan ammoo oorruu dinnichaa wayii keessa ga'ee. Miskinti dia bello godhatte sargii godhatte fi maashaallah akka ajaa'ibaatti heerumte Dubaay irratti yookaan Kuwait irratti yookaan Saudii keessatti akka ajaa'ibaatti sargii godhatte. Taa'uuta fakkaattee teetti jedhu. Yaa Rabbi bar waan ilaalle tatal bar zim jedhee tamas ilaala bar zim jedhee jechuudha. Sanuu bargaa Abbaafati biyyarraa sabbata nyaachuu jiran haati sabbanni mudhii muree keessa seenee haadha isii jechuudha. Sabbanni mudhii muree keessa seenee sabbata nyaachuu jirti haati isii. Gaafa isiin durallee biyya jirtu qoraanuma gurgurti haati isii hadhallee qoraanuma gurgurti. Yookaan illikii eenyu fa kana gooti beektaa illikii jaarsa duraan hin gadhiisee fa kana gooti. Jaarsa duraan hin gadhiise heerumtee kaatee baateerti mala hin gadhe wal galanii tabiraa irra fuudhe illikii isaa heeruma hartee hadha daakuu kuntaala tokko finnatte illikii isaati illikii inni akkasin nadhiisee tabiraa fuudhe illikii habibti daabboo tantee irratti illikii ennuu qabdaati inshaallah ennuu qabda illikii daabboo tantee irratti gammadatti yoo kennite kabbadatti yoo kennite haftaamu yoo kennite gammachiisi yoo kennite abbaa barbaadde yoo kennite bilaashumatti duwwaa jechuudha hin jiraa miti hallayyaa namni itti du'ee keessaan baane taatee lafatti hafta malee eenyuun qaama kan kee irratti eenyuun illikii qabdaati. Illikiin kan olii tafiifti jireenya keessatti. Ko sooshaal laayif adeemama ko sooshaal miidiyaa miti sooshaal laayifiidha kun. Rispoonsabilitii guddaaf riskii guddaa sirraa barbaada jireenya bultii jechuun jechuudha. Responsibility guddaa jireenya guddaa sirraa barbaada jechuudha. Gaqqabdee keessa laaluu qabdaa jechuudha. Ati boottiidhaa miti kakkuuni kullu ka keessa kaatee keessa baafatu. Gati qabdee keessa laaluu qabda. Naataaf naaf hin taane laaluu qabda. Kamaaliiti ati jireenya kan irratti qaama kiyya irratti ani illikii eenyuun qaba. Eenyuun illikii qaba. Kabbadaan na dhiisee deeme udduu harree haaseenu qamaan na galche. Hanga gaafa waliin jiru waliin jiraadhee jira. Zinaa waliin hin dalagin malee. Haraama waliin hin dalagin malee hanga gaafa waliin jiraadhutti waliin jiraadhee jira. Hadda addaan na baase jireenyi raasuu guddaa haa jiraatu jireenya mataa maqaa isaa akka inni jirutti osoo hin taane akka inni narraa du'etti of danda'ee of qabee jiraadha jechuudha. Maaltu narraa deeme? Qarallee bootti matu narraa deeme. Bootti mana ciisutu du'a mana ciisutu narraa jaraa isa sanarraa baasanii bara garii fa jechuudha. Du'a siree irratti du'e dhufanii sirraa bahe bara kama qara du'eetiin jedhetu waa hafuura argatee sirraa bahe bara. Du'a sirraa bahe kaqara yaa rabbi keetta nagoota jetteetiin jette hadda maal eeganii tabiraa fuudhee maaltu lafaasi kaasa. Kaqara akka gadi baaftee gattuun dhabdeetiin maqaaf mana jiru. Hadda maal godha? Ka gaafa duraa hin dammeessin hadda haa dammeessuuf immoo maal haa godhuuf illikii isaan qabda. Nama du'e akkamii illikii qabdaati nama du'e kun. Eemeebi kaqara daldalu yoo ta'e kaqara kiraa manaa siiti kaanfalu yoo ta'e kaqara ikaajatee dalagatee sittiin galu yoo ta'e welkaam. Kaqaraa ati paantii isaa mullacii bitteerraa rifeensa isaa paantii rifeenni sabiin haadhatu ati bittuufi. Paantii isaa atirraa jijjiirtu saamunaa isaa atirraa jijjiirtu fooxa mataa ofiitiin gonfatu hin qabne saamunaa harkaan dhiqatu hin qabne sooftii furiidhaan funyaanii baafatuun bitachuu hin dandeenye kan gara bahee gara gareetti liqii mataa isaarra wal geette
liqii mataa isaarra wal geetti jechuudha. Karaa bahee karaa galetti ajjeesuudhaaf namni akka saree maraatteetti eegu hadha yoo sirraa baheetiin jedhe yoo ta biraa lafaa fuute haa argiteetiin jedhe namni hudduun keessa taa'an malee mataan dhaabatan malee dhugaa hudduun beekanii jette Oromoon. Nama mataan dhaabateetu iyyuu galata hudduu beekaa jechuudha. Deemtee keessa dhattee dhaabattee haa argitu. Maaltu si gubasi? Maaltu si dharraasasi? Zana jettee jiraattu qoma kee dhiibdee deemtee dalagattee ifa jettee. Gaafa duraa isaa waliin jirtullee ofumaa jiraataa harta jireenya. Addallee ofumaa jiraataa jirta jechuudha. Maal inshaalla. Halkan takkitti yoo lafa bulteetiin jette wanni tun waan keessa deddeemaa wayiiti jiraan kan bargaa fi dhabee warri shamarran. Halkan takka yoo ati ji'a takka ji'a lama nagahaan teette du'aa kanaan adda baatee waa wayititu jira waan nama nyaanyaatu wayititu jira na hima. Bada dhiira. Waa wayititu jira maaltu jira isin keessa na hima. Baatee walumas fuudha bara. Ima sabba. Mee waan isin keessa jiru na hima. Dhiira akkana arrasitee garuu. Dubartiin takkitti waggaa tokko keessa 3 heerumti. Ta 3 heerumtutu jira. Kun dhuga. Kun dubbii dhuga. Gaafa waggaa 10 isin 8 heerumte jechuudha. Jimmaa tokkollee ji'a 8 waliin jiraatanii adda bayan. Ka Arsii tokkollee haga jiraatanii adda bayan. Ka Wallaggaa tokkollee haga jiraatanii adda